godhee eegama. Wayne koo nyaachuuf hin namitti kun kan ariifatu inni mee deemu ariifata. Koo nyaachuuf dhufaa jira jedhee kan jedhe dafii mana akkuma isaa nyaata. Shem Danit Ayantu Madi nagaa gabda jirta sagalee kee kaffi godhe baga jiraatte baga nagaan dhufte duraan dursine hayyee viidiyoo sirraa waraabatiin hin jira gaafii tokko si gaafachuuf hin jechaa jira kanaaf waan sanarratti naaf deebisuudhaaf qophii qabda gaafii si gaafadhu. Okay, hayyee akkuma beekamu asitti intalli koo hin jirti mataa hidhattee jirti garuu buna danfisaa jirti akkasidha. Egaa akkuma beekamu sistariin kan koo guyyaa kaleessaa gara biyya Duwaayitirraa gara kana dhufte maaliif akka isheen dhufte gaafachuudhaaf deemaa jirra. Egaa akkasuma immoo erga gara biyya Itoophiyaa dhuftee deemtee guyyaa agamii akka turtee deebiteetii dhufte gaafachuuf deemaa jirra. Tortiin keessaa numa waliin haa ta'u nagaa isin hin gaafanne banneerra hin jarjarre akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa qabdanii nuti nagaa qabna galata rabbii. Egaan sistariin kun as jirti maqaan isii eenyu akka ta'e akkasuma immoo gaafii tokko sii gaafachuudhaaf deemna. Daawwattoota keenya nagaa gaafadhuuti maqaa kan keellee ibsadhu ati eenyudha? Okay, ayantu ati tsiggeedhaaf maal taata yookiin haadha cabsaatiif ati maali? Obboleettii haadha cabsaatii jechuudha. Egaan ati gara biyya Itoophiyaa dhuftee erga gara biyya Dubaay deemtee agam turtee deebitee dhufte? Sagalee kee kaffi godhiiti. Okay, ji'a sadii. Okay. Baatii sadii achi turtee ji'a sadii achi turtee deebitee gara Itoophiyaa dhuftee jechuudha. Hayyee wanti baatii sadii keessatti gara Itoophiyaa akka ati deebitee dhufte si taasise maalidha? Rakkootu jira moo fedhiidhuma keetii zimmettee dhufte moo wanna kee dhufteef maali? Daawwattoonni kiyyaas baruu barbaadu. Yaa'u kana duras wantoota isaan dhagaan jira garuu ati maaliif akka dhuftee jira kanaaf ifanaa godhime? Okay, ati kana dura wantoonni jedhamaati ture si amansiisaa hin taane no pranki waan akkasiinatti fakkaatee ture dura. Okay. Ani mirkaneeffachuu hin dhufe gaafa dhufe as ga'utti immoo wantichi isaa akkam ta'ee si argame? Gaariidhuma ta'ee jechuudha. Okay, egaa kabajamtoota hordoftoota koo sagaleen ishee xiqqoo duubatti harkifataa natti fakkaata. Akkuma jalqaba dubbii isheerraa dhageessanitti ani miidiyaadhuma irratti hin argee egaa yeroo ani itti mul'ee na amanaa hin turre jechuudha. Isheen akka jechaa jirtutti ani miidiyaadhuma irratti argee waan kana mirkaneeffachuuf hin dhufe. Garuu gaafa dhufeetii argu wantichi suni hundinuuyyuu dhugaadhuma ta'ee akka jirutti hin argeedha kan isheen jettaatii jirtu. Kanaaf egaa waan kana dhugaa ta'uu isaa erga barteen booda erga dhuftee atiyyuu kaleessa dhufteetta. Kaleessarraa jalqabdee haga har'aatitti maaltu keessa keetti dhaga'ame maal murteessiteetii jirtame? Nama kofalchiisa? Maaliif murtee hin qabu? Murteessuun qabu dhugaa. Okay, dirqama lamaan keenya walitti fiddee nu gaafachuu barbaadda jechuudha.
wantoota jedhamaati ture dhageessiti taa sagalee isaallee dhaggeeffatteetta miti ree YouTube irratti maal akka jechaa ture. Ammallee isaa fi ana wal biratti waamtee nu gaafachuu barbaadaa jechuudha. Hayyee rakkoota kan qabu yaa bilbila isaa hin qabdaa dawaltee fi gaafachuu dandeessa. Egaa wantoota jedhamaa ture irratti immoo akkuma dhageessetti egaa jireenyi si faana jiraachuudhaaf naaf hin malu hin barbaadu jireenya fataa jedhee jiraachuun barbaada firiidamii argachuun barbaada kanaafuu jireenya akka amma ati jettu kanatti jiraachuun barbaadu jedhee akka dubbataa ture dhageessetii jirta. Kanaaf iyyuu waan qabdu yookiin qabeenya jiru waan jiru naaf haa hiramu jedhee dubbataati akka ture dhageesse. Waan kanarratti mee maal yaadde keessa kan keetitti ati nama kanaa deebisee raawwadhee jireenya isaatti akka deebi'u nan gorsa jettamoo qabeenyi kun yaa hiramuuf jettamoo maal jetta innoo jireenyicha kanatti hin jiraadhu hin barbaadu akkasitti jiraachuu jechaa jira. Okay. Sababa isaa sana dhiyeeffatee qabeenyichis immoo kan haa hiramu kan jedhu ta'e eenyu akka fide akkamitti akka dhufe sun immoo gara seeraatiin immoo ni ilaalama jechuudha. Okay, inni aga ammaatti ga'anii seeraan deeme jechuun koo dhageesseetta. Aga ammaatti waan gara seeraatiin deeme tokkollee hin qabu. Jaarsummaadhuma ijoolleedhuma warreenuma kana duraati beektu warreen miizileenaa ta'an fa'aa si argisiiseetiin ture argitee jirta. Isaanin nagaafataatii ture isaan natti ergaatii ture gara waa'ee waraqaa dura samaannaa godhanneetiin kanneen nagaafataatii jiru gara seeraatiin deemeen jiru aga ammaatitti jechuudha. Kanaafuu wanni kun seeruma bira ga'uu qaba jettamitti reeti. Gara seeraatiin deemamee seerri murteessaa jechuudha. Okay, egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma dhaggeeffattanitti obboleettiin kiyya ayyaantuun yookiin madaanitti yaada qabdu akkasittiin dabarfatteetii jirti. Egaa yaadni ishee dura jechaatii turte ani dhugaa hin seene miidiyaa irratti gaafa haasoftu yaaduma natti fakkaatee ture. Gaafan dhufeetii arguu wanti hundinuu akka dhugaa ta'e argeetiin hin jiraatte gaafa nani akka isheen naa dhuftu jedhee boo'ee ishee waammadhullee isheen gaa dubbiin akka soba ta'edha. Garuu immoo dhufee waan kana mirkaneeffachuun qaba jettee of amansiiste dhuftee jirti. Waan kana mirkaneeffattee argiteetii jirti jechuudha. Haa ta'u malee immoo ammas ani waan kana qophaa kootti waan hin murteessu tokko hin jiru. Dirqama isaas waamee raawwadhee bakka inni jirutti dhaqee yookiin waamee walitti isin fidee raawwadhee gaafachuun qabaadha kan isheen jechaatee jirtu. Rakkinni kun maali? Wanti rakkina jireenya kana hin jiraadhu isa jechisiisaa jiru kun maalidha? Sababa kana ta'eefu kana gaafachuun qaba jetteeti kan isheen dubbataatee jirtu. Osoo isin ta'ee maal jettu? Mee yaadni keessan maalidha isini? Yaada keessan isinirraa isinan qooddadha. Isheenis immoo lafamma kanaa kuttee ji'a saditti deebi'anii dhufuu jechuun waan baay'ee ulfaatudha. Kanaaf wantoota nani jechaatii ture immoo waan nani barbaadatii ture silaa isheen naa dhuftee naaf mijeessuu qabdi jechaa ture. Hin beektu hundi keessaniyyuu jechuudha. So kanaaf iyyuu mee yaada keessan komentii jalatti naaf kaa'atii yaada keessan isinirraa eeggadha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kan goe kan isheetis yaada laaffisuu koo otoo hin taane yaada isheetis utuma fudhadheetii jiru isinirraa illee yaada keessan yaada qabdannaaf qoodadha. Isiniin jedha akkasi kaayantu yaadni kee kana jechuudha yaannati ka yaaddee jirtu. Seerri murteessu. Ijoollee koo ji'a sadii wajjin jiraatteeti yani waggaa dheeraa wajjin jiraadhe ji'a sadiuma wajjin jiraatteeti naan jechaatee jira. Naan hin jedhe isayyuu dhiisi isa ganaa dhufuuf iyyuu maal akka jedhe dhageessetta miti nan shakka isayyuu jechaati ture. Kana isa ganaa dhufuuf itti yaanna isayyuu nan shakka jechaatidha kan dubbataatii ture. Warreen ammoo duraan jiraniif ijoolleen waggaa 13 darban waan rakkisanii miti of danda'anii jiru jechaati jechuudha kan dubbataatii ture akkuma dhageesse. So dubbichi akkas tutture kanaaf iyyuu amma buna dhuguudhaaf illee jechaati jirra.
Aduma ka waan tokko irraa fudhachuudhaaf jennee ishee asiin teenye ani kaameraa dudda duwwan jira. Kaameraa qabadeen jira. Warri kun buna danfisaatii jira. Warri kunis karma biraa jira. Sababa kana ta'ee fi kaameraa keessatti mul'anne ani garuu dhiifama isiniin jedha. Yeroo biraatti ni mul'adha. Yoo Rabbi haala nuuf mijeesse yoo waan nuuf dhufee ishee haasofsiisu ta'ee guyyaa boru yookiin immoo ilaalle